Egaan kabajamtoota daawwattoota koo kutaa salgaffaa keenya hin jalqabnaa. Kutaa 8ffaa keessatti isa jalqabnedha. Amma kutaa salgaffaa kana keessatti kan xumurru. Kutaa 8ffaa keessatti akkamitti jalqaba footoo irratti akkamitti akka gashanii fi yookiin immoo akka mataa keenyaatti wanta jalqaba yookiin immoo footoo keenya wayii jalqaba footoo keenyaa viidiyoo keenyaa kan ibsu tokko akkamitti akka hojjennuu fi akkasumas viidiyoo irratti immoo akkamitti yookiin immoo footoo irratti akkamitti wayii kontentii footoo sanaa barreessuu akka dandeenyu ilaalleerra. Amma fakkeenyaaf viidiyoo irratti immoo fakkeenyaaf wanta odeessinu ta'uu danda'a, wanta nuti barreessinu kana malees wanta adda addaa ta'uu danda'a. Akkamitti sammuu irratti galchina kan jedhu immoo ilaallaa jechuudha. Viidiyoo keessaniin fidattu. Kana booda viidiyoon keessanii amma viidiyoo koo irratti fakkeenyaaf iddoo kanarraati kaasee fakkeenyaaf amma iddoo kanatti maqaa koo galchuu yoon barbaade wayii fakkeenyaaf amma wayii waan tokko haasa'uun dura fakkeenyaaf namni kun maqaa koo baruu qaba yookiin immoo kallattii garaagaraatiin of beeksisuu keessattis gahee waan qabuuf fakkeenyaaf ofii kon maqaa kon jalatti beeksisaa jechuudha. Namni fakkeenyaaf YouTube koo gaafa laalu maalummaa koo yookiin immoo eenyummaa koo akka baruu fi kanaaf taayitiliin yookiin immoo barbaachisaa jechuudha. Waanni fi viidiyoo tokkoo fi kanaaf amma fakkeenyaaf my favorite keessaatii tokko fudhee akkasitti fidamuun kaa'ee iddoo kanarraatii kaasee amma maqaa koo akka inni jechuudha. Iddoo kanarratti jechuudha. Akkuma isinitti himee iddoo kanatti kan argaa jirtan subtitlii fi you present kan jedhudha. Kanaaf amma iddoo kanatti kana edit gochuun irra jira. Si'a lama irratti cuqaa seenaan kunoo kanatti naaf banaa zan advanced jedha jechuudha. Kana booda tokko tokko isaa amma edit godhaan deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti fakkeenyaaf take you to take YouTuber. Iddoo kanatti fakkeenyaaf take YouTuber yoon jedhee kana booda akkas butee fakkeenyaaf iddoo kanatti immoo maqaa koo yoon barreesse Labataa yoon jedhee kana booda amma kanas xiqqoo ishee xiqqeessee zan kana immoo fakkeenyaaf xiqqoo ishee guddisee kanaati diddama fakkeenyaaf diddamaan godhee zan akkas jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana fixeeraa jechuudha. Salphaamatti amma wayii maqaa kootii kan ibsu YouTube irratti fakkeenyaaf wanta odeessitan viidiyoo irratti akkamitti akka galchuu dandeessanidha. Labataadha zan take YouTuber bakka salphistanii jalatti galchuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo keessan namni tokko odeessuu fakkeenyaaf interview namaaf gootu taanaanii nama sin odeessitan suni maqaa isaa mala salphaatiin galchuu dandeessu jechuudha. As keessaati kan garaa keessanii filachuu dandeessu fakkeenyaaf maqaa namaa galchuu fi kana fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf kunoo kana fayyadamuu dandeessu. Haala kanaatiin maqaa isaa galchuu dandeessu immoo bifa kanaatiin maqaa namicha sanaa galchuun isin danda'ama. Kanattis galchuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma utuu haasotanii nama biraa tokko fakkeenyaaf bifa interview ittiin yoo dhiyeessitan ta'ee akkasumas kallattii garaagaraatiin viidiyoo keessaniif waan tokko yoo birratti barreessuu barbaadanii bifa kanaatiin salphaamatti galchuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kan biraan immoo wanta dubbattan tokko fakkeenyaaf amma viidiyoo tokko bareechuuf barbaadanii jechaan dubbadhe fakkeenyaaf iddoo kanatti jechuu tokko galchuu fi fakkeenyaaf amma wayii maallaqa asaa jirtu yoo ta'e maallaqa 500 yoo ta'e maallaqa 500 jedhee iddoo kanatti barreessee zan editing godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan iddoo kanatti yoo naaf guddatee akka bareedaa ta'utti jechuudha. Fakkeenyaaf 100 godhee 500 irra kaa'ee gadi bu'ee immoo kalarii isaa jijjiiree kanaaf fakkeenyaaf kalarii bifa kanatti jijjiiree zan opacity isaa opacity iddoo kana jira. Zan xiqqeessee bifa kanaan kana booda immoo as kanaatti bifa salphaatiin animeeshinii isaatti gochuu ni danda'a. Fakkeenyaaf as keessaatiin garaa keessanii filachuu dandeessu kan isiniif ta'u. Fakkeenyaaf kanan filadhe yoo ta'e
fakkeenyaaf dhibba lama godhee amma mala salphaatiin fakkeenyaaf amma gaafa play ta'u waa'ee fakkeenyaaf maallaqa 500 saara ta'e tokko gidduutti gashuun barbaade mala salphaatiin kana gidduutti fidee galchuu ni danda'a jechuudha. Kunis gaa akkasiin reliability ta'e tokko hojjechuuf sin gargaara. Kanaaf fakkeenyaaf amma iddoo kana on kaa'ee waan tokko compare gochaan jiraachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf iddoo kanatti kan biraa dabalee yookiin isuma kana copy paste godhee kana control plus C godhee iddoo kana dhufee akkasumatti control plus V jedhee then walirra gashuun barbaade fakkeenyaaf iddoo kanatti fakkeenyaaf wal takkaa walirra dhufaa jechuudha. Kanaaf garuu akka inni walirra hin dhufnee fi tokko fuudhee iddoo kana kaa'ee wal madaalchisaa waan jira ta'ee jechuudha. Then walirratti gaggalchuu ni danda'a jechuudha. Gaafa play ta'u walirra gala jechuudha dhufee lamaan isaa jechuudha. Tokko fakkeenyaaf amma tokko gatiin isaa ammasii fakkeenyaaf gatii wal madaalchisaa ta'e tokko 400 jechuun ni danda'a. Fakkeenyaaf waan tokko isaa tokko fi isaa tokko olii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf play ta'u fakkanaatiin jechuudha. Waan garaa keessanii viidiyoo keessan irratti viidiyoo sana bareechuudhaaf taayitiloota garaa garaa irratti barreessuu dandeessu. Kanas gaas keessaatti kan garaa keessanii filattanii barreessuu dandeessu. Kan daawunlood hin taanillee wantoota animeeshinii babbareedoo of keessaa qaban illee daawunlood gochuun isinirra jira iddoo intarneetiin jirutti. Kanaaf gaalama salphaa kanaatiin viidiyoo keessan irrattis gaa edit godhataa deemuu dandeessu. Kana malees gaa yoo wanti wayii kana irratti isiniin galle jiraate komentii keessatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Immoo komentii keessan walitti qabee isiniif hin deebisa waan ta'eef yaada qabdan yookiin immoo gaaffii wayii filoomoraa kana irratti qabdan kutaa sattaanoo keessatti illee yoo isiniif hin deebin hafe karaa ergaa telegiraamii kootiinis karaa feesbuukii kootiinis fi komentoota keessatti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaaf kan har'aaf kanan qopheeffadhe gaa sagantaan koo kana fakkaata ture. Kutaa 10ffaa ilaaluu hin dagatinaa. Baay'ee galatoomaa nagaatti.